Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee obboleettii teenya suuraa ishee irratti argitan tana erga biyya ofiitii baatee biyya abbaa isheetii maatii isheetii firoottan ishee biyya gattee walumaa galatti kaa erga biyyaa baatee waggaa 7 lakkoofsistee jirti. Eessa akka buute hin jirti hin duute warri waan irraa beekuu hin qabu. Tanaan dura guruppii tokko keessatti illee sheer godheen ture. Garuu namuu deebii naan deebisnee argine yookaan argine jedhee namni deebisee hin jiru jechuudha. Hin argine ta'e waan isaa garuu anayyuu biraa nagale jechuudha. Kanaaf immoo namni haadha qabu haadhatti hin cakkanu. Warri keessanirra hagam yoo fagaattan hagana dheeraa kanaa miti osoo hin bilbiliniifuu ji'a tokko yoo kan irraa turtan ta'e hagam garaan dhale sun harmeen keessan hagam akka rarraatu hagam akka qalbii dhaban isiniif jecha jechuudha. Ni beektanii. Kanaaf obboleettii teenya suuraa ishee irratti argitan kun maqaan ishee Ilfaa Lammechaa jedhamti. Iddoon isheen itti dhalatte Shawaa Lixaa Aanaa Iluuti. Namni mucayyoo tana argitan keessattuu warri hooman keessa jiraattan waggaa 7 kan isheen erga biyyaa baatee eessa akka jirtu hin duute hin jiraatte warri waan irraa beekan hin qabanii adaraa keessaniin isiniin jedha. Wannan asirratti sheer gochuuf naga kaasee namoonni baay'inaan asirratti arguu dandeessanii namni argitan ammootuyyuu walii sheer godha. Biyya kamirrayyuu kan jirtan jechuudha. Guruppii kam keessa kan jirtan akkasuma immoo istoori irratti sheer gootanii obboleettii teenya tana hafuura warra akka dhageechistan abdiin isinirraa qaba. Maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Hundaafuu waliif akkuma hiriyoota keessaniitiin walii dabarsaan isiniin jedha jechuudha. Yoo kan jiraatte ta'e jiraatte ishii yookaan ammoo kama lubbuudhaan iyyuu hin jiraanne ta'e namni beektan jechuudha. Akka oduu nuun geessan abdii isinirraa qabna jechuudha. Jireenyi biyya ormaa tana kaan du'aanuu dhabne reeffa isheetu galfachuu dadhabna jechuudha. Biyya kamuu baay'ee rakkootu jira. Kaan ammoo hin duute hin jiraatte iyyuu akka isheen akkumayyuu akka taate ni wallaalan jechuudha. Baay'ee giraa nama gabbaa jechuudha jireenyi biyya ormaa kuni. Haa ta'u iyyuu obboleettii teenya tana adaraa keessan adaraan isiniin jedha. Sheer gochuudhaan walii daddabarsuudhaan viidiyoo tana namni akka tasaa kan argu kan beeku yoo ta'e hafuura akka maatii isheetiin gahuun adaraan isiniin jedha jechuudha. Namni haadha qabu haadhatti hin cakkanu yoomuu jechuudha.